kan dhihaa kan kaabaaf kan kibbaa horteen uummata kuush raajii seenaan dilbaa kan fagoof kan dhihoo keessummoonni hunduu. Seenet baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan galatooma. Mee maaliif seenee siin jedhani? Egaa seenet jechuun akka maatii kiyyaatti maatiin kiyyaa dura obboleettiin kiyya guddoo walaloo akka kiyyaatti ni hojjetti ture abbaan kiyya ni leenjisa ture. Egaa obboleettiin kiyya immoo umuriin ishii yeroo ol jechaa deemu akkasumallee sadarkaan barnoota ishiis akkasuma ol jechaa deemee ture. Kanaafuu meebii hojiin aartiin kun addaan cituu danda'a jedhanii maatiin kiyya yaadaa turanii. Kanaafuu isheen amma dhalattee hojii kanatti fufsiisti jedhamee gaaffiin ka'e. Kanarratti immoo maal jedhamee isheetu murteessaa jedhame. Seenet jechuun immoo qaama murteessaa olaanaati. Kanaafuu anatu murteessaa waan ta'eef seenet naan jedhan. Murteessaan si jechuudha. Baay'ee namatti tola. Haa ta'u malee kutaa meeqa baratta ta'u? Kutaa 8tti darbeera ammaan. Yeroo ammaa kana egaa yeroo boqonnaati barattoonni hundumtuu barumsa isaaniirraa yeroo itti boqochaa jiranidha. Mee akkamitti dabarsaa jirta? Egaa amma boqonnaarra jira. Kanumallee kutaa 5 gara 7tti utaaleen kutaa 7 immoo qabxii baay'ee gaariidhaan xumuree gara kutaa 8tti darbeen jira. Meeqa fidde? Qabxiin kiyya averejin kiyya 99dha. Akkasumallee gireediidhaan nuuf kaa'ama A+A jedhameeti. Baay'ee gaariidha qabxiin kiyya. Akkasumallee immoo egaa dura barnoota baay'een jaaladha. Barnootaaf baay'ee fedhii nan qaba akkasumallee aartiis fedhii guddaan qaba baay'een jaaladha akkasumallee maatiin kiyya baay'ee jaalatu. Egaa hojii aartii kanas hojjechaan jira yeroo boqonnaa kiyyatti hojii aartii garaagaraa hojjechaan jira kan fuuldurattis ba'an akkasumallee immoo barnoota kiyyas kan kutaa 8tiif baay'ee qo'achaan jira. Teeknooloojii fayyadamuudhaan riiferensi buukoota garaagaraa fayyadamuudhaan iskeejuulii baafachuudhaan hojii garaagaraa barnoota garaagaraa illee qo'achaan jira akkasumallee maatii kiyyas gargaaraa nan jira obboleettii kiyya ishee xiqqoo qo'achiisaa nan jira waa baay'ee hojjechaan jira. Atiyyuu qo'achiisaa harta jechuudha. Egaa baay'ee gaariidha kutaa 6 utaalee naan jette. Kutaa 6 utaalanii kutaa 7 barachuun ulfaatu yeroo kutaa 7 ga'an. Duraan dursee akkan duruma jedhetti fedhiitu barbaachisa waa hundaaf iyyuu waa tokko jaalatte taanaan fedhii horatte taanaan homaa sittiin ulfaatu. Kanaafuu anis immoo barnoota baay'ee nan jaaladha nan fedha barnoota sirriitti barachuu. Yeroo koovidiidhaaf manni barnootaa cufamu baay'ee qo'achaan ture obboleettiin kiyya isheen guddoo na qo'achiisaa turte. Yeroo sanatti waan baay'ee qo'adheef homaa natti hin ulfaanne ture kutaa 7 qormaata qoramee galeen ture haala gaariitiin xumureen jira. Baay'ee namatti tola egaa barattuu cimtuu keessumaa immoo cimina keerraan kan kee egaa kutaa 6 utaaltee 7 akkasumallee 8 amma immoo 8tti dabarte mee icciitiin milkoomina keetii maali? Egaa icciitiin milkoomina kiyyaa duraan dursee fedhiif jaalala. Isa taansee immoo egaa hard work yookiin immoo cimanii hojjechuu isa jedhamudha. Akkasumallee maatiin kiyya baay'ee na deeggaranii jiru fakkeenyaaf motiveet na godhu jechuun na kakaasu waan tokko akkan hojjedhuuf gosa baay'ee na laatu. Dandeessaa barattuu cimtuudha. Sirriitti haalaan na jajjabeessu. Kan biraa immoo anis fedhii sana horadhee gorsa isaaniis fudhadhee jajjabina horadhee wantoota garaagaraa banii qo'achuu jalqabeen ture. Kanaaf baay'ee milkaa'eera fakkeenyaaf teeknooloojiin fayyadamuudhaan intarneetii irra galee fakkeenyaaf kitaaba koorraa waan hin dubbisu sana teeknooloojicha irratti immoo intarneetii irraa bal'isee argachuu waan hin danda'uuf achirraa nan laala akkasumallee riiferensi buukoota irras gaaffilee garaagaraa nan hojjedha. Maatii kiyya waliin gaaffiif deebis wal ni gaafannaa sun baay'ee na deeggaree jira. Kanaaf egaa atis cimanii hojjechuun barumsa ofii cimanii hojjechuun akka namni qabxii gaarii fidee barataa cimaa ta'uu nama godha jechuudha. Baay'ee gaariidha egaa. Mee ati ijoolleen gaafa gaafatan yeroo guddattan maal ta'uu barbaadda gaafadhanii hundumtuu hawwii qaba ati maal ta'uu barbaadda? Egaa guyyaa har'aa kanarra dhaabadhee gara fuulduraatti maal akkan ta'uu barbaadu shaarp godhee ibsuu hin danda'u. Sababiin isaas ammuma umuriin kos hojjechaa deemu hubannoon kiyyas dabalaa deema waan ta'eef hubannoon kiyya yeroo dabalu immoo hawwiin kiyyas fedhiin kiyyas sirriitti dabalaa deema waan ta'eef sirriitti murteessee jechuun danda'u. Garuu ammaaf kan hin fedhu astiroonaawuntii ta'uun barbaada. Fedhii
fedhiinsaa kanatti horame egaa teeknooloojiis nan fayyadama. Teeknooloojicha yeroo ilaalu waa'een space saayinsii kun baay'ee namatti tola. Waa'een astiroonoomii isuma yeroo ilaalu gubbaa sana deemee space irra deemee wantoota baay'ee argadhee biyya koollee maqaa dhoofsisuu nan barbaada. Akkasumallee lammii kiyya boonsuu waan hin barbaaduuf astiroonaawuntii ta'uun barbaada. Baay'ee namatti tola. Egaa qorattuu hawaa cimtuu akkati taatu gaa nutis abdii qabna biyya keenya akkati maqaa dhoofsiftu. Okay, thank you. Ijoollee hojii yeroo taphattu qabdaa mee akkamitti qo'attati? Isa tapha ijoollee kana baay'ee hin beeku jechuun hin beeku guutumaan guututti. Daa'imummaa kiyyaan hin galee waan ta'eef hojii aartii kiyyatti hojii aartii kanatti waggaa afuraffaa kiyyaan hin galee kanumaan gara nama guddaa sana deeme. Kana mara ijoollee waliinis hin taphannee tapha ijoollee kana baay'ees hin beeku. Garuu gara fuulduraatti sirriitti qoradhee argachuu nan barbaada. Sababiin isaas ijoollummaa kiyyas dhabuu hin qabu jechuudha. Egaa ijoolleen Oromoo gaafa taphatanii taphatoo baay'ee jira. Taphni ijoollee baay'eetu jira. Kanaaf egaa ati carraa kanan arganne jechuudha. Gara fuulduraatti akkati kan ijoollee waliin taphatan amma bineensa kan jedhu jira. Tokko lamooyyee kan jedhu jira. Waan baay'ee jira egaa. Gaariidha jechaa mee feeneti gaa yeroo ammaa kana waltajjii adda addaa irra deemtee walaloo kee dhiyeessaadha kan itti jirtu keessumaa biyya alaas deemteedha kan jirtu. Mee waltajjii jalqabaa eessatti jalqabde yoom jalqabde? Waltajjii jalqabaa waggaa arfaffaa kiyyaan Adaamaatti yaa'ii fayyaa federaalaa akka naannoo Oromiyaatti yeroo 17ffaadhaaf kabajame irratti dhiyeessee ture. Actually walaloon turre yeroo sana jalqaba kiyyas waan tureef akkanumatti giriitingii yookiin nagaa gaafachuudhumaaf ture. Kan inni yaadatta? Yaadadhu garuu waan akka abbooliin haadholiin dardarran shamarran baga nagaan dhuftan natti fakkaata. Baay'ees ni yaadadhu. Egaa yeroo sana obboleettii kiyya na kakaasee ture. Obboleettii kiyyaa fi ijoollee naannoo keenya jiran abbaan kiyya walitti qabee ni leenjisa ture. Ani immoo isaan yeroo hojjetan fedhiin aartii sun baay'ee na keessatti bule. Isuma laalaa obboleettiin kiyyas yeroo hojjettu laalaa ijoollee garagaraas laalaa baay'ee fedheen ture hojii aartii kana keessa galu. Achi obboleettiin kiyya mana keessatti yeroo shaakaltu nan dhagaa waan ishiin jettu. Yeroo sana egaa dubbisuus kan hin jalqabe sababuma aartiitiini. Egaa obboleettiin kiyya yeroo jettu yeroo aartii kana hojjettu nan dhagaa waan ishiin jettu sana qabadheen ani mana keessatti yeroon jedhu maatiin kiyya na dhagaan sababa isaatiin miidiyaa irratti hojjechuu danda'e. Dhosite shaakalteetu bakka itti baatee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa yeroo baay'ee amma walalooti barreessitu cimaa walaloo ciccimaadha. Jechallee ta'u seenaa Oromoolee beeksisuu haa ta'u wantoota kana of keessatti qabata. Walaloo kana eenyu barreessa? Walaloo kana egaa isteeppii garaagaraa keessa ba'ama. Walaloo kana barreessuun dura abbaan kiyya walaloo naa barreessa ani fudhadhee dubbisee dhuma qomatti qabadheen uummatatti dhiyeessu ture. Amma garuu walaloo kana isteeppii garaagaraa keessa yeroo ba'u ani illee tan hirmaadha. Fakkeenyaaf dura taayitilii yookiin immoo maqaa walaloo sanaa barbaaduudhaaf anis nan hirmaadha. Akkasumallee aayidiyaa walaloo sanaa walitti golobanii kaa'uusaas isa keessattis nan hirmaadha. Akkasumallee immoo akka mana rukutu godhamee walaloo sana siikweensi isaa kaa'amee amma hojjetamuttis keessatti hirmaadha. Egaa hanga dhumaattuu keessatti hirmaadhee dubbisees immoo qabadhee uummatatti nan dhiyeessa. Egaa walaloo garaagaraa immoo yaalaan jira mana keessallee taa'ee nan barreessa. Baay'ee gaariidha egaa walaloo dubbistu yeroo hundumaa qomatti qabatteeti kan itti dubbistu waraqata malee jechuudha. Waltajjii irratti akka sirkaa badeen beeku? Lakkina jalaan badu walaloo yeroo baay'ee sirriitti qabadha. Akka na jalaan banne immoo viizhuwalaayiz gochuun ni barbaachisa. Viizhuwalaayiz jechuun waan sana akkasitti mul'atu gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee biyya kiyyaa dubbisan jira waan yoo jira otoo ta'ee waa'ee biyya kiyyaa yeroo dubbisu sana wanti dubbisu sun sammuu kiyya keessatti natti mul'ata. Sababii isaatiin immoo uumaan jalaan badu. Qilleensi kee mijataa. Bishaan keetu taliila Afrikaa unachiifta biluunsi keessaa madda. Kanaaf tarii mudannoo qabdaa kana wal qabate? Kanaanillee hin qabu garuu yeroo tokko mudannoo aartii baay'ee nan qaba. Isa keessaa immoo Kwaatar hojjechuudhaaf Dohaa deemeen ture hojii aartii kana feestivaala urjiitiif achi isteejirra ba'ee hojjechaa jira hamileedhaan mooraaliidhaan hojjechaa otoo jiru tokko dhufee dhaabii jedhe
maaliif jennaan selfii kaana garuu ana addaan hin kunne ittuma fufee hojjechuu danda'e. Footoo kaana siin jedha. Footoo kaana jedhee. Baay'ee nama dhibaa. Hojii gurguddaa kan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman irratti hirmaatteeti kan itti jirtu. Kanaaf yeroo nama laalu namni of hunduratti gaafa baatu sodaachuus hin maltaa. Mee maatiin kee kanaaf maal si jajjabeessu? Maatiin kiyya waa baay'ee na jajjabeessu duras akkan kaasetti egaa jalqaba kam si barbaachisu fedhiidha jaalalaas jedhanii na gorsuu akkasumallee immoo homaa hin sodaatiin wanti hojjettu sirrii sitti fakkaannaan homaa wanti sodaachisu hin jiru. Ati daa'imaa homaa rakkoon qabu jedhanii sirriitti na gorsuu hamilee akkan qabaadhu akkan hin sodaanne konfidensii illee natti horuu waan hin balleesse immoo na gorsanii gara karaatti na deebisuu waan hin gaarii hojjedhe immoo na jajjabeessuu hamilee naa kennu kuni baay'ee gaariidha itti fufii jedhanii jechuudha. Maatiin kiyya baay'ee na deeggaranii jiru hundayyuu galateeffachuun barbaada. Egaa galatoomicha seedeetti hojii aartii keessaa walaloo duwwaamini diraamaa irratti illee ni hirmaatta. Diraamaa kam irratti hirmaatte? Ani hojii aartii baay'ee hojjechaan ture. Kana boodas nan hojjedha. Fakkeenyaaf walaloo hojjechaan ture. Akkasumallee diraamaa dungoo jalqabee ture miidiyaa OBN irratti garuu sababa covidiitiin addaan citee jira. Akkasumallee fiilmii dhiyootti ba'u Waankoo fiilmii baay'ee gaariidha jaalattu jedhee yaada. Fiilmiin sun dhiyootti kan ba'u ta'a kan eebbifamu ta'a. Isarratti illee hirmaadheen ture. Hirmaadheen jira akkasumallee hojii garaagaraa hojjedheen jira gara biyya alaas deemee. Baay'ee namatti tola. Egaa kun carraa guddaadha. Keessumaa diraamaa keessatti hirmaate sana keessatti akkuma mana timtee qorattuu hawaa ta'uun barbaada jetteetti kan jirtu. Diraamaa sana keessattis egaa qorattuu hawaa taate sana bira gahuudhaaf kan itti hojjettu jechuudha. Mooyi mee keetii waa afaan godhadhu maaloo giiftee ko sammuun si dhootii xiqqoo ishee boqodhu. Armee sammuu yootti dubbisan hin dhootu ni ballatti malee garuu yootti dubbisuu dhiisan keessatti dhiphattee dhooti. Mee situ filate moo isaanuma si kenne? Anillee filadhee miti isaanumatu naa kenne kaaraaktarii sana. Beekaniitii fedhii kee? Anuun beeku waan sana garuu diraamaan sunii fi ani baay'ee walitti dhufa. Jechuun real life suniif diraamaan sun baay'ee walitti dhufa kan koo fakkeenyaaf yeroo baay'ee maatiis walitti qabee walgahii faana teessisaa akkasumallee qorattuu hawaa ta'uu barbaada. Kun immoo jireenya kan guyyaa guyyaatti keessa illee jira. Kanaafuu baay'ee walitti dhufa diraamaan sunii fi jireenyi kiyya. Mee amma maatii walgahii teessisa godhatti? Manatti yeroo baay'ee walgeenyaa fakkeenyaaf mana keessatti yeroo tokko wanti natti hin tolle yoo jiraate walitti qabee ittan haasaa akkasumallee karoora garaagaraa yoo qabaadhe walitti qabee nan haasofsiisaa yaada garaagaraa walii qoonnaa fakkeenyaaf ati kana balleessiteetta ati kana baay'ee gaarii hojjettee kana sirreessuu qabdaa kana itti fufsiisuu qabdaa jennee illee walitti ni haasofna yeroo baay'ee walgeenya. Ijoollee egaa kan isin daawwachaa jirtan kunoo Seenet Gizaachoo jedhamti. Akkuma amma daawwachaa jirtan barumsa isiitti barattuu cimtuu akkasumas illee aartii keessatti egaa mucaa baay'ee cimtuudha. Isee wajjin turtii taasisaa jirra. Ammayyuu nu hordofaa isiniin jenna. Dur bara durii bara sirni diddi bara dubartummaan gadaantummaa taate bara dur badhalchuun qaanii taate dubartii dhalate nan bade. Yeroo ammaa kana egaa kutaa 8tti dabarteeti kan itti jirtu jechuudha. Mee ijoolleedhaaf gorsati qabdu keessumaa barumsa isaaniillee akka isaatti jabaatanii biyya kana jijjiiruu keessatti illee akkuma kee abjuu akka isaan qabaatanii maal gorsita ijoollee? Ijoolleedhaaf daa'immaniif kan gorsuu barbaadu tokkoffaan barumsa keenya irratti baay'ee cimuu qabna. Barumsa kan bakka guddaa nu geessisu akkasumallee immoo hidden talent yookiin immoo dandeettii addaa kan qabnu illee yoo ta'e kan nagarre illee yoo ta'e dandeettii addaa sana barumsi nuuf baasa. Daa'imman
daa'imti kamiyyuu dandeettii addaa kan mataa ishee ta'e ni qabdi yookiin ni qabaata. Kanaafuu isa sana immoo baasuudhaaf uummatatti agarsiisuudhaaf barumsa irratti cimuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa barumsa irratti cimuudhaaf jalqaba kan barbaachisu jaalalaa fi fedhiidha. Akka durattis kaasetti jaalalaa fi fedhii qabaannaan amileessi horattaa, konfidensiis hin qabaattaa, cimtee jabaattee hojjetta waa hundayyuu jechuudha. Kanaafuu barnoota irratti cimuu qabna. Yeroo hunda boqonnaa dabarsuu boqonnaas qabaachuu ni qabna. Garuu sa'aatii keenya guddaa boqonnaan fudhachuu hin qabu. Sirriitti qo'achuu qabna. Intarneetii illee fayyadamuudhaan waan qo'anne sana babal'isuu ni dandeenya. Riiferensi buukii garaagaraa fayyadamuu ni dandeenya. Waan nuun galleellee yoo jiraate barsiisota keenya yookiin immoo maatii gaafannee maatii waliin haasa'uu danda'uu qabna. Akkasumallee maatiin illee daa'imman gargaaruu qabu waa kanarratti. Akkasumallee immoo daa'imman dandeettii addaa kan qaban yoo ta'e maatiitti agarsiisuu qabu. Sababiin isaas dandeettiin addaa kun baay'ee barbaachisaadha. Dandeettiin addaa uummata garaagaraa waliin si beeksisaa. Akkasumallee baay'ee namatti tola immoo dandeettii addaa kee baastee argitee uummanni yeroo ittiin gammadu yeroo laaltu baay'ee namatti tola. Kanaafuu daa'imman cimuu qabdu barnoota irrattis. Akkasumallee taalentii aartiinis baay'ee gaariidha. Aartiillee akka hojjettan siin gorsuun barbaada. Tole egaa yeroo darbe CD hojjechaa akka jirtu dhageen ture. Maalirra jira? Maal qabattee dhufuudhaaf? Eeyyeen jalqaba CD hojjechaan ture. CD'n sun otumaan hojjechaa jiru gidduudhaan koovidiin dhufee namnis baay'ee walitti dhufuu hin danda'u. Sababa isaatiin addaan citee ture. Amma garuu hojii ashaaraa magariisaa irratti biiroo qonnaa waliin hojii ashaaraa magariisaa uummataaf hubannoo kennuudhaaf hojjechaan jira. Dhiyootti isin bira ga'a. Ashaaraa magariisa jechuudha. Eeyyee ashaaraa magariisa. Baay'ee gaariidha. Egaa turtii nuti qabnu baay'ee gaarii kan turedha. Mee mudannoo kan biraa yaadattaa kan qabdu? Eeyyeen hojii kiyya isa jalqabaa waggaa 4 ta'ee gara isteejiitti yeroo hin ba'u Adaamaa ture. Xiqqoon ture baay'ee waggaa 4 ture. Yeroon isteejirra ba'u isteej koomentaatariin sun na buusa. Daa'ima maatii harkaa baddeetti fakkaadheen jechuudha. Inuma na buusa ani nan deebi'aa ta'uu dinnaan maayikii irraa fudhadhee yeroon jalqabu dhaabateetuma na laale baay'ee dinqamee ture. Anillee baay'ee gammadeen ture. Egaa daa'imoota hawaasa keessaa dhufe see malee akka waltajjiirra dhufte jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa haasaa keenya xumuruudhaaf kan nuti deemaa jirru. Tarii xumura irratti waan itti jettu qabaatte OBN gaammeen ijoolleedhaaf kan banamedha. Daa'imman Oromootiif kan banamedha. Iddoo jiranitti akka isaan ilaalan egaa abdii guddaadha kan nuti qabnu. Kanaaf ati immoo ijoolleen akka isaan jabaatan akkasumas illee dhaamsa waliigalaa yoo qabaatte. Egaa OBN duraan dursee OBN gaammee banamuu isaatiin baay'ee gammaduu koo baay'ee gammachuu kiyya ibsachuu nan barbaada. OBN gaammee daa'imman biyya keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha. Aadaa isaanii, duudhaa isaanii akka baran ni godha. OBN gaammee sirriitti itti fufuullee ni qaba. Akkasumallee immoo miidiyaan kun kan keenya kan daa'immaniiti waan ta'eef itti fayyadamuu qabna. Haalaan itti fayyadamuu qabna. Barnoota gaammeerraa argachuu qabna. Haalaan fudhachuu qabna jechuun nan barbaada. Akkasumallee immoo daa'imman akkan dura jedhetti beekamtii sirriitti argachuu qabdu jechuun beekumsa barnootaa sirriitti fudhachuu qabdu. Barnoota furtuu addunyaati barnoonni. Kanaafuu duraan dursee waa hunda dura barnoota keenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Barnoota keenya irratti baay'ee cimoo ta'uu danda'uu qabna. Qo'achuu qabna. Maatii gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Gorsa maatii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Bakka daa'immanii fi malleetti illee immoo argamuun baay'ee gaarii miti. Kanaafuu daa'imman bakka akkanaarraa illee akka of eeggattan isinitti himuun barbaada. Egaa gorsa maatiis dhagahuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef maatii keessa waliin haasa'uu illee hin dagatinaa. Tole galatoomi siin jecha egaa keessummaa keenya gaammee waan taateef guddaa si galateeffannaa fayyaa ta'e. Baay'ee galatooma ulfaadha.